إني بنو دواي فيه وراتنا الدمية سمبر فما هو عمري نسيجا بابستي عمري نمانيات Amma نما دواو kuma أشمت دواو du'a kuma du'a nu gaafata ammaa utuu qambara fudhatee xoolluu takka keessa akkatti viidiyoo waraaba. Isa moo kabiraa isa moo kabiraa biyyeetti ilaalee baran viidiyoo takka. Amma tokkos miliyoona 15 namarraa nyaateet idinoo biyya tana keessa finfinnee keessa taa'aa jechuun miliyoona 15. Qarshii Itoophiyaa miliyoona 15. Sila eenyurraa? Biyyoota inni takka irraasi Intalli eessarti gar? Ameerika jirti. Wanni bareeda godhe san diidama إنسان godhe. قفا هونو ولا قتيس وجدتو بانكي تكا اتبارينان سنو ilmaan qabdi nama biraa heerumte ilmaan qabdi itti bareennaan na heerumu qabda ennaan lakki yani ijoollee kiyyaan guddifadhettee jalaatinnaan makiinaa keessa kaayatuma achi deeme ajjeesee miidiyaan Itoophiyaa guutuu gabaasu jira harkitan ka'a. Akka haya. Amana baankitti ajjeesisu yoo. Sani haa na wajji jiraachuu qabdaa lakki ijoollee kiyyaan guddifadhettee jalaatinnaan shuut godheetuma ajjeese. Dhalaa sana dhiirti gara itti jabaattee jirti yaa musiibumaa gubbaatti hiraansa. Mee warreen kana koppiliin godhaa jira kan warreen kana irraa kaasan koppiliin godhaa. Hundi keessan koppiliin godhaa keessatti foloo mana foloo koppiliin warra asirra jiru guutuu foloo godhaa. Warra asirra jiru guutuu foloo godhaa. Amma namni miliyoonni 15 irraa nyaadhame kuni obboleettii teenya dhalaadha. Sii galee hin nyaadhu hin dhuwattee jaarsa kiyyattee amantee biyya sanitti itti argite. Manaan jaare waan godhette. Beekadu kun amma tunnuttuu iyyatteetu waa agartee gaanaanis wal beeyti kara hedduu hedduun dhuftee sagalee ergatte. Kasuu darbee haadhaa dhiiratti maallaqa argitee mana nuu jaare maarretteeni hoggo galtu mana dhabdee ifis dhabdee mataan maraatee akka carqii darbitee mudhii hidhattee kararra akkatti mana jaa deemtu maallaqa jaa deemtu qubaan lakkaa'amteen dhumtu dhugaan isiniin jaa suu darbee irraa galte. Uummata akka maallaqa ishii dhabdee jechuudha. Gandinis achi buute. Mana namaa faa footoo kaasatti ergiti sadarkaa kanarra gahee haji baabar maallaqa ni ergiti isin ol guddatu jireette inni bakka bira fedho haruunfaa isaa dalasiifata maqaa isaatiin kan isin hin beekne yoo fedhe ni nyaata yoo fedhe ittiin fuudha jaartii biraa ittiin fuudha musiibaa addaati bar musiibaa addaa jira bar. Wallahi musiibaa addaatu jira. Shamarran tana booda if eeggadhaa. Bar amma fageenya irraa itti ergame qofaa miti bar tokko mana kondominiyeemii apartaamaa waliin bitan ka kaartaan waliin jiru suuraa amma maqaa isaan lameeniitiin kaartaan jiru jira hamzaan ni beeka gaboota lama biyyuma dhuftee biyyumatti ni kaa wal godhatanii garteemi itti fayyadamuudhaaf nama kanatti waan ta'eedha evidensii namoota gurguddaa akka artistoota keessaa akka Faransulee fa'aa warri manguddoo ture nama hedduu jira bar hamzaan waan kana guutuu qofa qaba artist ibsaa qofa qabda waan fageenya irraa qofa itti ergamee miti bar mana waliin bitatanii keessa jiraadhu waliin jireenya qabna jaanii walii kanneen wal biraa deeman fageenya isiin irra jirtu hartaa biraa fa'aa itti dalasiifachuu ni jira miga. Haya. Sadarkaa kanatti bar hatta manni sun hafee abbaa isiitu anaatu akkana maqaa ijjirsee akkana godhe jechuudha waan dilaatu irratti isin gadhuftee afaan isii irraa ni dubbatti guyyaa sitti himeetiin jira atilee uummata kanatti himi. Yaa guyyaa jummaadhaa jara keenya tokkoon keessanii nafina dhufnee wanta namee adda baafna. Si maal godhaa jiran si warniingi ni cufamtee jara keenya. Warniingi lammaffaa akkasii fide rakkoodha bara. Rakkoo akkam? Koppiliingi godha. Warniingi lammaffaa si fideera barreeffama Hamzaa Hashim kana wanni na fakkaatee achirraa gad deebisee mireen. Hamzaa. Barreeffama hamtu. Bakka san na fakkaate wanni hin jaalatu si. No barreeffamni isaa yoo ta'e Hamzaadhaa yoo ta'e Hamzuma natti rakkoo Hamzaatiin anjaa. Turee barra wal. Yaa keetu. Ayya riipoostumaaf koppiileen haa godhanii haa ammalleedha. Itti fufee amma dubbadhu ayyee. Abu ana biraa sana akkam ni beektaa? Jaalatee jibbee maallaqa namaa nyaatee. Ibsaa si miti ana biraan sa ilaali. Waa'ee garteemi fayyaati isuma ismookingii waan jiru sana waan ta'eef jecha warningi waa'ee fayyaati wallaallatti bakka ani isinirraa hin bu'aati taaptaap godhaaf mana ibsaa taaptaap godhaaf deebisa. Annin bu'a. Yalla ayyee. Hoo jara keenya murtii guutoo guyyaa san wal agarraa guyyaa san wal dhageenya achumatti waan ta'us abbaa ta'es barattanii jara keenya obsan eeggadhaa namni hundi dhalatti roorusuu malee kadhalaa tana itti dhiyaateetuma biyya alaa jirti jedhee irraa waa nyaatee achi kutu malee
Kanagaa takka nagarre. Takka dhiirate jechuudha. Isa booddeetti biyyaa rabbii sun sodaadha. Amma waan takka takka ta'a Adaamaa tanattis deemu jirtus waa hedduu jira. Ta Finfinnee tanattis deemu jirtu. Keessafuu namni jaarsa keessan jalaa wajjin jiraachaa jirtan. Murtii raadhu. Diyaaspooraa jechuun jaarsa jalaa qabdan. Jaarsa keessan bilaash biyyatti qajeelchitan. Waa hedduun harkaas ni qaba. Waa hedduu waan akkaan garaa kana sirra raasu jechuudha. Ati dullattiin teesseti sa'a 8 dalage. Maarreettee halkanii guyyaa fiiddaa innis achiin fiigaa gandan laalata akka mana sanin jaaree dhufa siin jaa waan inni godhee dhufu takka irraa quban qabdu jechuudha. Yaa haadha eenyuti? Yaa haadha eenyuti? Ajaa'ibuma qabda akkam. Wallahi waartaa waan dhugaati. Yaa haadha eenyuti gaasii haadha Imraan. Kan diyaaspooraa jaalachuun qabnu jechuudha bar. Haadha Imraan immoo haadha maarreeti amma bara biyya alaa tanatti bar waartaa bar. Duba diyaaspooraan tokko siin fuudhan hanjaa ibsaa keenya ni heeruma. Qoy maal heerumtasi jaarti qaba. iPhone akkatti Finfinnee fi Adaamaa keessaa akka torko qabu kun waartaa eessaa dhufe beektaati? Eessaa dhufe? iPhone kun bakka inni dhufe hin beektuuti. Amma jiru biyyaa santu namaa dabree 200,000 iPhone bitattee akkatti dhalaan maal daleedii fi dalagaa ishiituun beekan qabattee deemtiin jettee yaadda? Diyaaspooraa ergaafi. Diyaaspooraa illee hajaartii ilmaan qabusi manan jaarsa jee dhufee achii mana biraa jaarutti raasitti. Kanaafuu qabdaniisi. Ibsaa keenya badhalaan ni heddummaatee barree dhiisii ibsaa. Dhalaan heddummaatu dhaggeeffadha. Jaarsi kee dhaggeeffadhu waan sitti ma dhaggeeffadhus garragatee qaalitti Ameerikaa jirtu. Tam ishiin. Qoy isaanuu ni beekani. Qaalitti Ameerikaa jirtu, qaalitti Austraaliyaa jirtu, qaalitti Kanaadaa jirtu dhaggeeffadhu. Jaarsi kee waan inni dalagu jiru takka sitti ma dhaggeeffadhu. Jaalattee jibbitee jechuudha. Dhugaan jirtu fedhu kakadhee sitti matanan. Harkaan lafa qabadhee jechuudha. Jaarsi kee takka mana Finfinneetti itti kireessiti mobaayila iPhone 17 itti ergee hoggaa simaddiidhaa maarree jee mee namaa biyya taziyaan dhaqajee achi ijaazaa bu'aa jechuudha. Kun waan irraa dhumaati. Dubbii dhugaa lafa jirtu jechuudha. Ati ilmaan keessaa. Kasaan nufaa bu'umaa rakkoo qabaree. Intorri lafa jiru yoo saniin buufanne maal goon? Waardaati jaarsa qabdaa. Seetum waan wanni keessa seeni. Usii ulti ta'e keessa jiraadhu ati. Waan dhugaa haasa'u jira kun. Eegese? Waan dhugaati. Haasa'u. Sanqa bulakkii jaarsa laalachuu edaa. Arsiin laalachuu edaa. Marqaa godhuu beektaa? Marqaan nuti akka beeknu marqaan. Amma haasa'u lubbuu keessaan baasin. Haasa'u lubbuu qabu lubbuu keessaan baasin. Haasa'u lubbuu qabu lubbuu keessaan baasin. Aminashi yaa teenya Aminashi teenya ta Awurooppaa jirtu na dhaggeeffadhu. Yaa Faaxumanashi teenya ta Ameerikaa jirtu na dhaggeeffadhu. Yaa Asturaaliyaanashi ta Asturaaliyaa jirtu na dhaggeeffadhu. Jaarsi kee maarree du'e maarree ta'e dachii takka kaartan maarree ganda keenyaa manni irratti diigamuu deema. Maarree sanis sirreessa jee amma oggo kara biyyaatti keessatti maddii murannaan. Takkaa hojii deemu takkaa ammoo hambisuu jaarsa kee biratti. iPhonein akkatti dhalaan Finfinnee Adaamaa keessaa ol qabdu kun guutuun ka jaarsa keetiti. Adaamaa keessaa baasee kaa ibsaa. Maal ifin baasa? Adaamaati jaarsa keetu sii biti annan beeka maal ifin baasa? Maaltu sii walitti fite tan usii taa'e Adaamaa keessa. Jaarsa kiyya suma gasumaan naa bite. Naat sii bite usii taa'e. Nas bultii diigaayyee. Taana dubbii dhugaa abbaan fadhen kaanne jechuudha. Ani waan kana sinami kun maal dalagaan jaan barsaa ibaa yaatira. Tana bar diyaaspooraa tokko bu'e. Diyaasporaan kun eenyu? Abalu. Kana nan beeka. Bar jaartii qaba. Maal godheef mana kireessee fe'ee asitti wanni itti asitti galtii bar. Si dhuga waanta. Namni kana qofaa miti namni. Online
أمس خرات الرامج أنا شخرا وجاي جرتون سنتي مالك كيف أمس فاتوشي جارسك أبدا تدياسبورا شو بيا علاجر تنملي جارس خيسن فاتن أكانومات توچو لا درو بافتتما خوتو غبريدا خوتو تسينيغا خوتو تماري تيتما كاميرا إسرت الراغا يافته قاچ فيديو رابده إتما يرغتين سنجا جارس خيتف كاميرا فيديو رغته فيديو رابده مقابيتا خاتبيتو سني في خبرا تمامي جيمس جيمس جتيني جيمس جت فيديو الرابده كاج تغوتي غدن سلاك سمو دفتي وانا كنا غوت نيغوتي يچو نيغودا يچو اتيارون تيان من غيساتايتي هاجي سجار سخي يخون سموني خاينه تاجمو ديكم سي سموني خان جار سخي انا فدي ما تراقوتي نياتا خنا نياتا راقا قيرمي ستنبنيتي فيتامين غوت ماري غوت اني هركان افشكم سيسو جرتي الرافت جرتي اتي وان غوغوغا حفي والله نان فكرت اني اسرايت امريكا رايت وبت بوم امريكا استراليا رايت وبت بوم قدا جرا اني اسي فقط كاسو جرا جلا يوم ورك سعودي تيجي ستين دقامني تيتوبيا نما كجاجا تمه تسعودي دابر تاكس غرسون خرا سعودي خان دمات سعودي بديرا كاس غداو لا نما عمل اللي ديرا اسا ديرا كاس غدا warning قبل دابر لالو تنجرتو warning دي diaspora نتخنا سيسو جرا diaspora نجيا كيسا ناجرا دا thank you شيف سايه بقى برو قبل رد لغا نمني ويلي challenge كما سودوما ناكي نجرا دولار ديبا سدي سي ارغنا انجده اوكي عمل بعدين تنبتي غيا قرشان قفا سيفو ايش انا عمد ومتا تشي سيفو تاني جوخنت guys namni dibbi shanii fi wayi kun ka jirtanu billa alaykum rabbin argite caarraa khairii saafa banu sababa isaati namni challenge baay'ee na kennu jira rabbuma jedhaati na gargaara follow godhaani miliyoona takka haaseenu haala isinii dandaamu video zaati andalagu irratti duwit na godhaati repost illee na tosha intu fatina wallahi naaf qarshiin kuma dibba kun ilmaan kophaa kiyya guddisaa biyaansi kiraa barumsa isaanii kabaati lama imana cuftii na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha baqa afaa amaariffaatiin dalaga boruun shaallaatiillee diwit na godhishi